yaada guddaa qabu, paartii miseensa hedduu qabu, paartii hooggansa jajjabaa qabu, kan akkasii waan ta'eef paartiis haa ta'u namni dhuunfaa amma Itoophiyaa keessatti mootummaa yaada guddaa qabu, hojii guddaa akkasii hojjetu waliin dorgomuu danda'u ammaaf hin jiru Itoophiyaa keessa. Fuulduratti uumamuu danda'a, isa fuulduraan beeknu. Har'a garuu hunduma isaanii iyyuu beektu, waan isin dhoksinu hin jiru. Miidiyaan isin harka jira, mana keessanii miidiyaa qabdu. Hojjetee agarsiisuudhaanis, yaada guddaa qabaachuudhaanis, miseensa baay'ee qabaachuudhaanis, Itoophiyaa maqaa gaariitti jijjiiree Afrikaa keessatti beeksisuudhaanis hamma paartii badhaadhinaa kan ga'u hin jiru jechuudha. Kanaaf kan isin har'a deeggaruudhaaf asitti argamtan sagalee keessan ni kenninaaf jettanii murteessitanii kan asitti argamtan paartii jabaa miseensa guddaa qabu, biyya guddaa hoogganaa jiru, hojii gurguddaa Itoophiyaa keessatti hojjetee agarsiisaa jiru paartii akkasii waan ta'eef abdii guddaa irraa qabna. Isinis akkuma amma murteessitanii dhuftanitti caamsaa 24 ganamaan wal dammaqsitanii bokkaan haa jiraatu, aduu haa ta'u, qorra haa ta'u, cabbii haa ta'u, rakkoo biraan dhufellee guyyaa sana kaardii fudhattan, kaardii ittiin waggaa 5 mootummaa keenya sirna keenya tursiisnu waan ta'eef ganamaan kaatanii dhimma kamuu utuu hin dursin caamsaa 24 ganamaan dhimmi dursu dhimma filannooti jechuudha. Rakkinni fedhe yoo jiraate illee maaliif biyya jechuun waan salphaa miti. Namni biyya hin qabne biyya namaatti baqataa ta'ee jiraata. Namni biyya qabu immoo biyya isaa keessa qotee jiraata. Aramatee jiraata. Hojjetatee jiraata. Biyya uummachuuf immoo filannoon baay'ee murteessaadha. Filannoo jechuun waan salphaa miti. Mootummaa ittiin hundeeffachuu. Biyya tokkoof bu'uurri utubaan mootummaadha. Mootummaan immoo kan inni hundaa'u filannoodhaan. Kan isin filattan immoo paartii ija qabu, gurra qabu, sammuu qabu, harka qabu, miila qabu, kan yaadu, kan argu, kan qaama guutuu qabu malee hir'uu akka paartiilee biroo miti. Namaanis yoo ilaaltan, beekumsaanis yoo ilaaltan, muummicha ministeera irraa kaasee hamma hooggansa ganda keessan ganda aggoolaatanitti yoo ilaaltan eenyullee waliin dhufee dorgomuu hin danda'u. Gara fuulduraatti waggaa 50-60 booda kan biraan dhufuu danda'a hin beeknu isa kana miti. Waa'ee fuulduraa murteessuu hin dandeenyu. Haala har'aatiin garuu ganda kanas fayyaduu kan danda'u. Aanaa gobbuu sayyoos fayyaduu kan danda'u. Humnas beekumsas kan qabu. Godina Wallagga Bahaas, godinaalee Wallagga hundumayyuu Oromiyaas, Itoophiyaas ceesisuu kan danda'u an akka paartii badhaadhinaa amma hin jiru jechuudha. Waan keessa jirruuf qofa miti. Ani barsiisaan ture, yuunivarsiitii barsiisaan ture. Quuqama ijoollummaarraa uummata keenyaaf qabnuun hojii barsiisummaa sana hiriyoonni keenya itti fufanii nuti immoo deemnee uummata gaarii akka keessanii kan argaa jirru. Yeroon dhufee aanaa gobbuu sayyoo dhufee har'a immoo ganda aggoolaaftanitti of argu dhugaan isinitti himaa baay'ee na gammachiisa. Carraa akkasii namni hundi hin qabu. Carraa akkasitti uummata ofii arganii uummata gaarii qe'ee magariisa keessa jiraatu. Uummata mootummaa isaa sirna isaa ijaaruudhaaf immoo akkasittiin wal qindeessee ganamaan ka'ee asitti argamu akkasii argachuun carraan akkasii carraa guddaadha. Kanaaf sirna keessan kan ceesifatu isinii jechuudha. Maatii keenyaaf, qonna keenyaaf, horii keenyaaf, biyya keenyaaf, uummata keenyaaf yaadnee caamsaa 24 ganamaan wal kaafnee sagaleen tokko hir'achuun hiika hin taane qaba. Sagaleen tokko akka manatti namni taasistanii wal dammaqsitanii akkuma hiriirtanii fudhatanitti hiriirtanii paartii keessan akka ceesistan isiniin jenna. Mallattoon keenya maali? Qamadii ni beektu jechuudha. Kun sababa paartiin badhaadhinaa murteeffateef isiniyyuu ni beektu. Qamadiin hiika guddaa qaba. Nyaata keenya qamadiin waan hin taane hin qabu.
biyya alaatti Itoophiyaan qamadii galchuudhaaf hedduu rakkachaa turte. Har'a tokko tokkoon keenyatti mul'atu malee akka kaleessa qamadiin madabaraadhaan nuuf hidhamee dhufee nutti kennamu hin jiru jechuudha. Nama hojjetatee jiraachuu danda'u qe'ee magariisa qabu yeroo hundumaa akka inni biyyoota biraarratti hirkatuuf hirkattummaan akka dagaaguuf baroota hedduudhaaf yaalamaa ture. Amma garuu kutannoo mootummaan qabuun kana booda hirkattummaan hafee gama hundaanuu of danda'uu qabna. Ijoolleen keenya dhaloonni itti aanu biyya biraarratti hirkachuu hin qabu. Qoricha alaa galchuun dhaabachuu qaba. Xaa'oo alaa galchuun dhaabachuu qaba. Boba'aa alaa galchuun dhaabachuu qaba. Meeshaa kamiyyuu biyyi keenya barbaaddu alaa galchuun dhaabachuu qaba. Biyya keenya keessatti oomishnee of danda'uu dandeenya kan jedhuun mootummaan hojii gurguddaa hojjetaa waan jiruuf mootummaa jabaa akkasii ceesisuudhaaf immoo caamsaa 24 ganamaan kaatanii kaardii keessan qabatanii mallattoo keenya kan ta'e bissii qamadii filattanii sirna keessan ceesisanii deebinee injifannoodhaan wal argina. Dhaamsi xumuraa ani qabu. Gandi kun sin harka jira. Ganda kana dhufnee akkuma gammachuudhaan har'a agarre filannoo boodas jireenyi itti fufa. Filannoon kan ittiin mootummaa hundeeffatan. Sana booda keessa immoo nagaan jiraachuudhaaf kan filattan malee akka amma eegaltanitti ganda kana immoo ganda adda duree taasisuu qabdu jechuudha. Yeroo biraa keessummaan adda addaa dhufuu danda'a. Daandii irraallee fagoo waan hin jirreef namni adda addaa keessummaan adda addaa sadarkaa adda addaarraa ganda kanarraa aanaarraa godinarraa naannoorraa biyyarraa dhufee isin dubbisuu danda'a waan ta'eef namni qonna isaatti jabaachuu qaba. Qonna lafti kamuu lafa ba'uu hin qabu of danda'utu isinirra jiraataa jechuudha. Biyya kamuu yoo dhaqxan addunyaa kamuu keessatti namni hin hojjenne harka namaa laala. Mootummaan haala isinii mijeessa. Dafqee carraaqee kan of jiraachisu immoo abbaan. Ana mootuun rakkadhee hin baranne ta'e dhufee isin fuuldura dhaabachuu danda'u jechuudha. Hin danda'u ulaagaan guutu qaba. Paartiin badhaadhinaa namoota gurguddaa baratan of keessaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Utuu hin rakkanne ta'e kaleessa utuu hin carraaqne ta'e carraa uummata kabajamaa fuuldura kanaa dhufee dhaabachuu hin qabu jechuudha. Maal jechuu barbaadeni isinis qeeqee keessanitti boroo keessatti lafa qabdan qotuu aramuun akkuma kaleessa ganda kana ganda duree taasistan ammallee jabaattanii hiyyummaa injifachuu baay'ee barbaachisaadha. Karaa biraa aadaa wal gargaarsaa uummanni keenya qabu immoo cimsuutu sirra jiraata. Nama rakkatu callisanii ilaalina. Walitti dhufeenya hawaasummaa ganda kanaa ganda aanaa gobbuu sayyoo keessatti ganda adda duree ta'uu qaba jechuudha. Yoo namni dhukkubsatu wal ilaaluu, nama rakkatu ilaaluu, waliin dhaabachuu, wal gargaaruu ganda kana ganda adda duree taasisa. Yoo namni rakkate callisanii ilaalte yoo ta'e isaanuu callisanii wal ilaaluu isiniin jedhu jechuudha warri aanaa. Bulchaan gandaas, koreen qindeessituu gandaas gandi akkasii maal isiniin jedha jechuudha. Yoo isin waliin taatanii wal jabeessitanii yeroo rakkoo yeroo gammachuu wal bira dhaabattan garuu gandi miidhagaan kun akkuma miidhagaa ta'etti bara baraan jiraateetti dhufa. Ijoolleen keessan asittis nagaan baratu gara fuulduraattis yoo deeman illee dhufanii ganda gaarii jedhaniitti dhufu jechuudha. Kanaaf haala kanaan itti dhufuu qabdu. Baga dhufnee isin agarree guddaa galatoomaa jiraadhaa.